manni dinisi malee akkamiin jaarama ba'aan bara dheeraa een waliin baatama utubaa diiniti beeki obbolummaan kanaaf hawaa hunda caalaa sittaa juma nurratti dirqama wal barbaadachuuni. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تردوتا شاشتو بكم نجدرتو بجانا جرا تنجتاتي هذا اللي دبي دوفيترا حالتها الكان كينيا كمي تدسين يوكي أكمي بريتف الكان بورا يوكي يوهم بورو فنيلي الكان كينا كانوا فداتو يروهم دا كانوا بريدو أكاد أوريهن قدن مالي كان جرو تكوفان زنجبيل بربادن فريشي أكنا ودا تشودن تاني أنا كرو فريشي فدو فريشي متي فريش كانت فيدا مودن تاني أنا بودر سبو فدجرا إسا بودر جتون إسا كنا كان دا كمي جتورا دا كمي جرا دا كما أرجتاني سنتي مودر جتو أكسوما سوغت أشابو لومي هذا كنا قبّا فدجرا لومي دا yaw kun demo kun bodarani beeytani isa keekkitti yookiin demo waa daddaati waa hedduu godhamu jechuudha. Isa kana na waliin tura laala irraa fayyadama baay'ee waan yeroo hedduu darbeetti fayyadamaani yaa amma tokkoffaa maal godhanna loomii asii buufadhaan cuunfadha. Bismillah. Loomii cuunfataa raasitti yaa loomii xiqquma fedha. Loomii maankaa takka na barbaachisa. Bismillah. Akkam godhamma loomii maankaa tokko ya manka tokko ajenno zinjibila damo manka tikka takka boodara bu'aan baay'een fayyadamne yeroo takka fedhaani bakka tokkuma kun damo kun boodara isas tokko ashabos manka tokko haala kana walitti dabalamna maksigoona maksi godhatanii laala bishaanuma lawmiitiin haala kana gootan akka wal fudhatee akka laala akka homachaa'u baay'ee bareedaa itti fayyadamee argee jira. Itti fayyadamaa isiniin jira. haala kanaan itti fayyadamuu dandeettanii waan bareedaadha gaariidha dansa haala kanaan wal keessa galchee maksii gootanii mankaa tokko baay'isneen mankaa xiqqaatti godhee hundaa jechuudha. Loomii bichaa akka sirriitti laaffisuuf haala kanaan wal keessa nyaachiftanii sirriitti wal keessa seensiftanii itti fayyadamuu dandeetta. Nama yeroo tokkoof barbaada yeroo takkaaf jechuudha. Torbee keessa si'a lama itti godhadha. Torbee keessa si'a lama yookiin immoo si'a sadis afuris ni ta'a. Yoo yeroo guyyaan hojjetan bareeda garuu of eeggadha akka gogaa keessa yookiin immoo erga keessan hin tunne ilkaan qofarra rigadhaati. Daqiiqaa tokko hanga daqiiqaa 3 daqiiqaa tokko hanga daqiiqaa 5 jechuudha. Daqiiqaa 2 irra tursiiftanii haala kanaan akkanatti farshaadhaan itti fayyadamtanii rigattan jechuudha. Ilkaan keessa isinii addaataa isinii bareeda warri dhugaatii adda addaa dhuddanii akkasuma waan nyaata nyaatanii ilkaan keessanii addaatu qaba. Wanti akka afaanii ilkaanii sirri qulqulleeffachuu qabdan sirriitti yaan of eeggachuu qabdan beeytanii. Kanaaf namni illee isin bira yoo teettan isin baqatu jechuudha.
akkasuma yeroo baay'een kanan fayyadamaa iswaaka kanatti fayyadamaa. Iswaakni kuni iswaaka kun laala baay'ee faayidaa qaba. Ilkaan kan kee akka jabaatu si godha. Akka nyaata ilkaan kee jabaataa siif godha, siif jabeessa, akkasuma siif bareechisa, siif addeessa. Kanarra ni baay'ee yeroo hundaayyuu sa'aatii nyaadhee ka'u sa'aatii hundaayyuu kana fayyadama. Kanatti fayyadama. Faayidaa guddaa qaba. Ilkaan keessan isinii jabeessa. Namni waan adda addaa nyaachuu waan jajjabaataa dadhabdan akka isin nyaatu godha. Ilkaan kanatti fayyadama. Rigadhaa isiniif bareedallee hin addaata. Bareeda. Akkasumallee maastikaan ilkaan jabeessa. Yeroo darbee daqiiqaa 20 akkas nyaatanii darbuu dandeettanii na'anaa jechuudha. Maastikaan akkasii sunneen kan birrii qaaliin bitamu ilkaan keessan jabeessuudhaaf faayidaa qaba. Waa hedduu fi sani yeroo biraa walii irraa haasofna. Haaluma kanaan waan dhaggeeffataniif galatooma. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Itti fayyadama.